Okay, ardantana waa'ee biology kutaa kudha takkaffaa isiniif qabadheetiin dhiyaadhee jira. Nu hordofaa, subscribe godhaa, share, like godhaa isiniin jennaa. Nu hordofaa, galatooma. Hayee chapter 1 jedha, boqonnaa tokko jechuudha. Method of science. Science jechuun karaalee saayinsii ittiin ibsinu jechuudha. Fakkeenyaaf method of science keessatti maaltu jira? Science yoo jennu science of biology. Science of biology, science biology yoo jiru. What is biology? Biology jechuun maali? A branch of natural science that is concerned with a study of life or living things. Biology jechuun damee natural science barnoota saayinsii uumamaa tahee concerned kan inni irratti xiyyeeffatu with the study of life, waa'ee life, waa'ee jireenya lubbu qabeeyyii or living things, waa'ee wantoota lubbu qabeeyyiitti qo'ata jechuudha. The word biology, jechi biology jedhu comes from ni dhufe Greek words, jechoota Greek irraa dhufe. Bios and logi. Bios means life. Bios jechuun jireenya yoo ta'u, lubbu yoo ta'u, logi jechuun immoo study qo'achuu jechuudha. Waa'ee jireenya lubbu qabeeyyii kan qo'atu jechuudha kanaafu. Therefore, kanaafu biology is concerned, biology kan inni irratti xiyyeeffatu kan inni ibsu studying qo'achuu all living things, wantoota lubbu qabeeyyii ta'an hundaa'u. From what? From single celled, cell qeenxee, organismoota cell qeenxee irraa kaasee hanga multicellular organism, hanga organismoota cell hedduutti. Organismoota cell qeenxee jennuun bacteria, protozoa, unicellular algae. Algae yookiin sababuuwwan seelii tokkorraa uumaman jechuun wantoonni kunniin organismoota cell qeenxeen kunniin lubbu qabeeyyiidha. Kanallee ni qo'ata. To what? Multiple, multicellular, hanga cell hedduutti, organismoota cell hedduutti. Organismoota cell hedduu immoo akka fakkeenyaatti eenyu jira? Plants, biqiltoota akkasuma animals, bineeldota jechuudha. So generally biology is study about all living things. Walumaa galatti biology kan inni qo'atu wantoota lubbu qabeeyyii hunda jechuudha. Biologist yoo bira dhufnu, biologist jechuun nama waa'ee lubbu qabeeyyii san qoratu jechuudha. Qo'achuu fi qo'atuun adda. Namni waa'ee wantoota lubbu qabeeyyii san qo'atu biologist jedhama. So biologists are those who are involved in the study of living organisms. Biologist jechuun nama waa'ee wantoota lubbu qabeeyyii yookiin organismoota lubbu qabeeyyii san study godhu jechuudha, qo'atu jechuudha. Under what? Under different categories. Karaalee adda addaatiin. Some of area. Fakkeenyaaf some of area of study in which biologists get involved include karaaleen biologistoonni qorannoo isaanii ittiin gaggeessan keessaa muraasni fakkeenyaaf taxonomy. Taxonomy jechuun maali? Damee biologistii keessaa tokko ta'ee are what involved kan inni qo'atu in the method and study of classification of organisms. Ramaddii organismootaa jechuudha. Classification of organisms, ramaddii organismootaa qo'ata jechuudha. Eenyu? Taxonomy inni. Dameen biologistii inni biraa fakkeenyaaf microbiologist jira. Microbiologist jechuun study kan inni qo'atu about microorganisms, waa'ee organismoota xixiqqoodha jechuudha. Ijaan arguu hin dandeenyeeti qo'ata jechuudha. Micro isa wanta xixiqqoo kan ta'an. Akkasuma maaltu jira? Astrobiologist jira. Damee biologistiidha ta'ee engaged kan inni yaadni inni engaged godhu, kan inni dhiheessu waa'ee maalitti researched, kan qoratame to find, waan qoratame tokko to find barbaadu evidence, ragaa barbaadu of what? Life forms in other planet. Planetota biroo irratti jireenyi gaggeeffamuu danda'a, jiraachuun danda'ama waan jedhamu irratti astronomy qorannoon gaggeeffamu damee barnoota astrobiologistii waan jedhamu gaggeeffamaa jechuudha. Pale biologist jira. Pale biologist, damee pale biologist jedhamu keessatti study about how life is originated. Uumamni yookiin jireenyi akkamitti akka uumame, jiraachuu wanni jedhamu kun akkamitti originated ta'e all on the earth, lafa kanarratti. Akkasuma and how it is evolved, akkamitti suutoo jijjiiramaa dhufe kan jedhu dameen qo'atu pale biologist jedhamaa jira. It is mainly concerned in irra caala maalii wajjin wal qabata in the study of fossils, waa'ee qorannaa waa'ee lafeelee jechuudha. Qorannaa waa'ee lafeelee, jireenya human being ilaalchisee qorannaa waa'ee lafeelee keessatti akkamitti originated ta'e, akkamitti jalqabame kan jedhu jechuudha. Ecologist jira. Damee biologist keessa ecologist
Kainun kana keessatti engaged in the study of relationship. Waa'ee qorannoo waa'ee relationship hariiroo between organism hariiroo organismootaa fi environment naannoo jidduu jiru kan qo'atu jechuudha jedhu. Kuni maali jennaan? That is what ecologist jennaan. Ecologist dha jechuudha. Inni itti aanu waa'ee maaliiti jennaan? Waa'ee genetics fa'aadha. Waa'ee genetics. Fakkeenyaaf genetics kana keessatti maaltu jira? Simply sorry. Genetic jira. What is genetic? Genetics means involved in the study of what? Heredity. Akkaataa dhaalmaa sanyii irraa gara sanyiitti akkamitti amalli organismii tokko akkamitti akka darbu sanyii isaatti jechuudha akkamitti akka darbu agarsiisu jechuudha. Variation garaagarummaa organismoota jidduu jiru. Psychologically akkasuma psychologically dhaan yaadaan basis of DNA sanyii organismii tokko the genetic material sanyiin organismii tokko organismii abbaarraa gara ilmootti haadharraa gara ilmootti akkamitti sanyiin genetically akkamitti akka daddarbu amalli organismii tokko akkamitti akka sanyii jala akkamitti akka deemu kan qo'atu genetist jennaan. Kabira neurologist waan jaamu jira. Neurologist kan jedhamu maal jechuudha? Damee biologist dha ta'e kan waa'ee fakkeenya study of complex structure of neurons. Damee yookiin caasaalee structure waa'ee neuronidha kan qo'atu jechuudha. Waa'ee caasaa neuronidha. Akkasuma nervous coordination dameelee nervii kan qo'atu jechuudha. Caasaan dameelee nerviitii fi function isaanii hojiiwwan isaanii kan qo'atu maal jedhama? Neurologist jennaan. The other one is what? Parasitology. Parasitology kan kunis maali? Involved in the study of parasites. Waa'ee maxxantuuwwan bacteria maaree waan adda addaa jira. There are so many kinds of parasites on the other organisms. Organismoota biroo irratti maxxananii kan jiraatan. Waa'ee maxxantuuwwanii kan qo'atu parasitologist jennaan. Not here asitti parasite jechuun maal? Is an organism that derives its food from living organisms of another species. Maxxantuu jechuun organismii tokko irratti uumame organismii tokko irraa gara organismii biraa irratti deemuudhaan maxxanuudhaan nyaata irraa argatanii kan jiraatan jechuudha. Okay? Living organism of another species sanyii isa biraa irratti maxxanuudhaan nyaata irraa argachuudhaan kan jiraatan. Kabira zoologist jira. Involved in the study of animals. Waa'ee wantoota animaalii yookiin lubbu qabeeyyii bineeldotaa kan qo'atudha. Botanistiin waa'ee plantii study of plants kan waa'ee biqiltootaa kan qo'atu jechuudha. Entomologist jechuun damee biologist involved in the study of insect waa'ee ilbiisotaa kan qo'atu jechuudha. Damee biology waa'ee ilbiisotaa qo'atu jennaan. The other one is science. Science jechuun maal jechuudha? Science means a systematic body of knowledge developed jechuudha. Systematic body qaama yookiin karaalee beekumsa keenya knowledge keenyattiin developed goonu ittiin babal'ifannu jechuudha. As a result of observation ilaaluudhaan fakkeenya daawwachuudhaan practical jechuun akkasuma yaaliidhaan fakkeenyaaf qabatama waan tokko laallee daawwannee adeemsa ittiin argannu experience of human being muuxannoo dhala namaarraa argamuun fakkeenyaaf akkasuma in their attempt yaada isaaniitiin to understand waan tokko hubachuu akkasuma contain nature waan uumamni tokko of keessaa qabu laallee beekumsi nuti achirraa horannu it is called as what? A science jennaan. What is science? Science jechuun maal jechuudha? The word science jechi science jedhu come from kan irraa dhufe the Latin word scientia jecha Latin scientia jedhu irraa dhufe which means that maal jechuudha? Knowledge jechuudha. Hiiksa knowledge but science is what? Not just a knowledge. Garuu science jechuun knowledge jechuu hin dandeenyu. Mataa isaatiif jechuudha. Knowledge jechuu hin dandeenyu. Maal jechuu dandeenya? It is what knowledge. It is what? The unique system of acquiring knowledge based on what? Scientific method. Karaalee saayinsawaa ta'een beekumsi karaan ittiin horannu maal jedhama?
knowledge wanta science jennaan jechuudha science. Other also what is science? Science is a system of acquiring knowledge based on evidence. Ragaa garaagaraa irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf evidensii adda addaa irratti hundoofne beekumsi nuti horonnu karaa nuti ittiin horonnu maal jedhama jennaan science jedhama jechuudha. Obtains through what scientific method karaalee saayinsaawaan yookiin experimental method karaalee yaaliitiin beekumsi nuti horonnu maal jedhama it's called as a science jennaan science. Akasuma science means a scientist investigate natural events. Akasuma scientistonni karaalee wantoota ittiin arganu natural event uumama wantoota haala uumama to try find godhu barbaadu find out exactly isa dhugaate akkamitti natural event wantoonni uumamaan argaman tokko argama wantoota sanii naturally exactly barbaadu jechuudha isa dhugaate barbaadu why akkami maalif and how they happen akkamitti uumaman based on evidence ragaarratti hundaa'uudhaan akkatti uumame yoo fi qo'atu eega qo'atte immoo beekumsi akkaataa itti uumame hubatte suni knowledge jedhama. That is called as what science jennaan. The other one is what is scientific method? Scientific method jechuun maal jechuudha? Karaalee saayinsaawaa karaalee saayinsaawaan fakkeenya scientific method jechuun is a process to follow it hordof karaalee ittiin hordofnu adeemsa ittiin hordofu answering hordofnee karaalee hordofnee answering what scientific question gaafiiwwan saayinsawaa ittiin deebisnutu maal jedhama scientific method jedhama jechuudha. Kabira maaltu jira scientific method jechuun maal jechuudha. Scientific method is process adeemsa by which scientific approach karaaleen scientific approach da their work in orders karaaleen hojii isaanii ittiin hojjetanii eegasi order ittiin godhan yookiin ittiin tartiibeessan scientific method jedhama jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf to work in hojiin hojjetan jechuudha in the natural event argama haala argama uumamaatiin. Akkasuma to increase dabaluu human knowledge and understanding beekumsa dhala namaa dabaluu akkasuma hubannoo dhala namaa dabaluu jechuudha human knowledge. To investigate argannoo solution of a problem fakkeenyaaf rakkoo solution yookiin furmaata rakkoo tokko argachuu hun maal jedhama scientific method jedhama jechuudha. Kabira experimental science yaalii jechuun maal jechuudha. What is experimental science? Is the use of experimental yaaliitti gargaaramu to obtain information. Yaaliidha gargaaramtee odeeffannoo waan tokko argachuu jechuudha. Obtain argachuu information odeeffannoo argachuun maal jedhama yaaliidha gargaaramnaan experimental science yaalii jedhama jechuudha. For what is applied science? Science applied jedhamu maali? Applied science means the use of scientific research. Scientific research karaalee qorannaawwan saayinsaawaa irratti fayyadamuudhaan obtain argachuu certain human needs fedhii uummataa karaalee fedhii uummataa waan fedhii uummataa tokko argachuun fakkeenyaaf to create a microscope uummanni itti gargaaramu uummanni hawwu tokko uumuun karaaleen caasaa orgaanizimii tokko ittiin adda baafannu waan tokko argachuun that is called as what it is called as applied science jennaan jechuudha. Kabira barbaachisummaa isaati importance of scientific method barbaachisummaa karaalee saayinsaawaa ta'anii maali barbaachisummaan isaa tokko to solve furuu social problem rakkoo hawaasaa furuudha akkasuma to be cover fact and a principle qajeelfamaa fi wanta dhugaatee tokko akkatti argachuu dandeenyu taasisuudha and also to formulate what